Digital marketing gabayaa dijitaalawaa yookaan gabayaa qilleensarraa jechuun maal jechuudha? Digital marketing barachuudhaaf maal fa'aa nu barbaachisa? Digital marketing barattee abbaa qabeenyaa ta'uu dandeessaa? Baayinaansii, Foorexii, Cryptocurrency, Freelancerii maali garaagarummaan jarri kun digital marketing wajjin qabu? Ashama harkaan fuune akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo kanneen addunyaa garaagaraa irraa daawwachaa jirtan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagayni rabbii isiniif haa ta'uun isiniin jaa. Akkuma beekamu sagantaa teenya tanaan sagantaa barnoota diinagdee, barnoota qabiinsa maallaqaa kan faayinaansii islaamaatii fi akkasuma barnoota garaagaraa kanneen daldalaa fi naannoo daldalaatiin wal qabatan sagantaa itti cuunfinee isinii dhiyeessinuudha. Akkuma beekamu arraas sagantaa xiqqoo takka qabadheen isinii dhufe. Sagantaan teenya taarraatu maal fakkaatti? Dararaan dhiiroo maal nu qabatee dhufe jechuun keessaniin oolamu. Saniin dura kanneen hanga ammaa subscribe hin godhin subscribe fi like akka gootaniin isin gaafadha. Kanneen hanga ammaa gootan ammoo hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Sagantaan keenya har'aa muuziqaa ce'umsaa kana booda kan itti ceenu ta'a. Galatooma mata dureen keenya har'aa kallattumaan gara mata duree keenyaa gizee seennu wantoota yeroo ammaa namoota baay'ee rakkisee jiru. Inni kunis digital marketing yookaan gabayaa dijitaalawaa irraa kan dubbannu ta'a. Digital marketingiin maal jechuudha? Akkamiin hubannee jira digital marketingii kana nuti? Haalli hubannoo keenyaa maal fakkaata? Akkanumatti lafaa kee namni tokko digital marketingii baratee qabeenya horachuu ni danda'a. Wantoota yeroo ammaa sammuu dargaggeessaatii fi akkasuma namoota hedduu brainwash godhamee cinqaa jirurraa isa takka wanni kun. Afaan Oromoo gabaabaadhaan digital marketing jechuun maal jechuudha kan inni isinii muta. Sambooda mata duree seensa. Waa'ee seensa digital marketing arraaf kan waliin laallu ta'a. As keessatti wantoota akka social media marketing, video marketing, gabayaalee garagaraa kan waliin laallu ta'a jechuudha. Kanaafuu mata dureen keenya har'aa afaan Oromootiin gabayaa qilleensarraati. Yookaan gabayaa intarneetaan fayyadamnee wal jijjiirraa goonu jechuudha. Akka fakkeenyaatti namuu naannuma jirtan yookaan magaaluma jirrutti gabbuunee magaaluma tana keessa gabayaa adda addaatu jira. Gabayaa horiitii jira, kan huccuutii jira, kan maallaqaatii jira, siigaltee kan haakima yookaan mana yaalaatii jira, kan geejjibaatii jira. Kutaalee gabayaa tan garagaraatu jira. Walirra gizee qabne immoo maal jennaan isaan kana gabayaa jennaan jechuudha. Talafarraati amma isiin tun. Kan inni irraa haasa'uu deemu gabayaa qilleensarraati jechuudha. Digital marketing jechuun faallaa waaniin amma si haasa'u kanaati. Isiin lafarra si hime tana qilleensarratti ol baasi. Interneetaan yookaan silkii yookaan kompiitara fayyadamuudhaan isiisan fayyadamuu wal jijjiirraa san godhu jechuudha. Kan duraan lafa deemtee gabayaa huccuu dhayitu amma qilleensarraan gabayaa huccuu san bitachuu danda'u jechuudha. Kan duraan lafa deemtee gabayaa farmaasii dhayitee kiniina irraa bitatu dhayitu amma qilleensarraan waan san bitachuu danda'u jechuudha. Siigalee akkana digital marketing jechuun namootan garii digital marketing gizee jennu akkanuma lafaa kaanee digital marketing silkii takkaa fi interneeta waan qabnuuf digital marketing seenuu dandeenyaa qabeenya horachuu dandeenyaa jedhanii warra yaadaniitu jira. Waan san firraa lafa kaaye. Digital marketing barachuudhaaf sadarkaa barnootaa yuunivarsiitii seenuu si gaafata. No san si gaafatu. Garuu ammoo wallaalaa yoo taates barachuu hin dandeessu. Xiqqaattuu dubbistee hubachuu nama danda'u ta'uu qabda jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin jira irra guddaan. Kanaaf mata dureen keenya yookaan koorsiin teenya barnoonni keenya kuni waa'ee gabayaa dijitaalawaati. Boqonnaa takkaffaarraa hanga dhumaatti bal'inaan kan waliin laallu ta'a. Arraaf seensa koorsii kanaatti waliin laallaa jechuudha. Akka seensaatti maali gabayaan dijitaalawaan kan jiru? Isa keessa maal faatu jira kan jiru? Wantoota amma matatti qabachuu qabnu kan booda bal'inaan keessa deemnee laalluun isinii himaa jechuudha. Kanaaf baayinaansiidhaa fi Cryptocurrency, Foorexii maarree wanni jennuun kun hundi damee gabayaa dijitaalawaa irraa takka yookaan damee gabayaa qilleensaa sanirraa takka malee gabayaa qilleensarra hin jaaman isaan. Digital marketing baratteef Cryptocurrency hojjechuu hin dandeessu.
Digital marketing baratteef Binance hojjechuu hin dandeessu. Digital marketing baratteef Forex hojjechuu hin dandeessu. Isii tan akkanaa hubattuun barbaada jechuudha. Isaan kunuu kophatti koorsii barbaachisan barachuu si barbaachisa. Wantoota kana hunda osoo ittiin seenne barachuu qabda jechuudha. Asumaan ammoo haan si barsiisu amma asirratti. Introduction to digital marketing. Digital marketing wal si barsiisa ammaan. Maali digital marketing isa jala maal faatu jira? Gaafa waan kana barte isa keessaa kamittiin hirmaadhaatu salphatti sii galaa jechuudha. So kanaaf kanneen hanga ammaa digital marketing, Binance, cryptocurrency wanni kana shiishee sin godhe. Tasgabbaawati caqasa waan isiniin jiru. Asumaan barnoota kana akkatti fuftanii fixxaniin isinii dhaamuu barbaada. Subscribe godhamuun dagatina. Yaadalee nu kanuun dagatina isiniin jechuu barbaada. Wanni kuni nadaajii yookaan gaaza namaa ta'a hamilee namaa jajjabeessa waan ta'eef jechuu kaniin isiniin jechuu barbaada. Kanaaf digital marketing jechuun maal jechuudha? Afaan Oromoo gabaabaan akkuma reefu siime sanitti gabayaa qilleensarraa kan weebsaayitii yookaan marsariitii moobaayila keenya aappii appilikeeshina jennee kan moobaayila irra gabbuuf nu kana social miidiyaa hawaasummaatii fi ammallee search engine Google irratti akkana tuutee itti barreessitee waan search gootu jira ka barbaadduun san fayyadamuudhaan iddoo oomishaa fi tajaajila keenya ittiin gurgurannu jechuudha. Bakka duraan miilaan dheenu san mala kanaan kan ittiin wal jijjiirruu jechuudha. Akkasiin naa qabatta. Traditional marketing daldalli aadaa duraanii yookaan gabayaan aadaa duraanii kan nuti beeknu san maaliif keessaa qabame fakkeenyaaf amma. Gara beeksisaatiin yoo dhufne televiziyoonaan yookaan reediyoodhaan beeksisan jechuudha. Reediyoo advertising yookaan televiziyoon advertising beeksisa reediyoo fi televiziyoonii fayyadama. Inni biraa ammoo printing waan akka magaazina gaazexaa wantoota barruudhaan dhufan san fayyadama. Khabira ammoo billboardii waan magaalaa keessa dhadhaabatu hawaarra maxxanfamu jechuudha. Ammallee event waan yeroodhaaf sponsora ta'ee qophaa'u eventii adda addaa fakkeenyaaf amma exhibition maarree jennee wantoota mudannoo adda addaa kan qophaa'u irratti advertising isaarra guddaan kan beekamu. Flyer brochures waan jennutu jira. Wantoota xixiqqoo kaardiilee xixiqqoo qopho'itee namootaaf hiramtu jechuudha. Karaa kana kanaanii beeksisuu dandeenya jechuudha. Ammallee gara sponsorshipiitiin. Gara digital marketing yoo dhufne ammoo digital marketing irra cost effective dha jechuudha. Siigaltee baasiin isaa irra effective dha. Gara biraatiin ammallee qaama xiyyeeffannoodhaan waan san beeksisnuuf siigaltee xiyyeeffannoon akka nuti beeksifnuuf nu gargaara jechuudha. Amma gizee TVdhaaf waan adda addaa fayyadamtu generaalidha akkuma waliigalaatti wanni goote jechuudha. Kuni amma qaama waan san beeksisuu fi qabdu taargeet akka gootu si gargaara. Ammallee bu'aa madaalawaa yookaan beekamu irraa agarta jechuudha. Gara biraatiin namoota baay'ee dhaqqabuu danda'a. Global reach sadarkaa addunyaatti siif dhaqqabuu danda'a wanni karaa kanaan gootu. Ammallee wal jijjiirraa sadarkaan isaa guddaa ta'eetu isaa keessatti argama jechuudha. Dabalataan maamilli kee akka fooyya'u ammallee hariiroo maamila keetii waliin qabdu bifa salphaan akka inni guddatu godhuu danda'a jechuudha. Itti aansinee as keessatti digital marketing yookaan gabayaa qilleensarraa kan jenne kana keessaa tokko website marketingidha. Gabayaa website jechuudha. Website jechuun amma fakkeenyaaf dararaconsult.com kan jedhutu jira. Asirraa wanni ati argattu koorsiilee leenjii gaggabaabduu barachuu yoo feete irraa argatta achirraa. Siigaltee karaa kanaan oomishaa fi tajaajila kee gurgurachuu websaayitii fayyadamuudhaan websaayitii tolfattee oomishaa fi tajaajila kee karaa saniin gurgurachuu danda'u jechuudha. Website marketingiin. Amma jiddugalli gabayaan mana barnootaati fakkeenyaaf barnoota barachuuf mana barnootaati jechuudha. So jiddugala gabayaa kiyyaa websaayitii san godhachuudhaan barnoota leenjii gaggabaabaa garagaraa kan silaa deemtee mana barnootaa dhuftee lafaatee harkattu gabayaa websaayitii kiyyaa sanirra dhuftee akka harkattu website marketingidha jennaan damee takka ta'eef dandeessee akkasinnaa qabadu digital marketingii keessaa. Inni biraa content marketingii jennaan gabayaa qabiyyee. Gabayaan qabiyyee kuni qabiyyee wayii kan bu'a qabeessa ta'e uumee barruudhaan haa ta'u viidiyoodhaan haa ta'u kanneen namoota harkisuu danda'anii fi gargaaruu danda'an qopheessee maxxansuu viidiyoon ta'e wannidhaan. Kana jechuun fakkeenyaaf biloogaroota warra jennuunitu jira. Warreen social media irratti barruun maxxansaniitu jira. Article keeyyata wayii barreessanii viidiyoodha.
ammallee viidiyoodhaan jechuudha. Wantoota kanaaf keessaa hammataa jechuudha. Inni sadaffaa lammaffaa kunis damee digital marketingii naa qabadhu. Inni sadaffaa social media marketing gabayaa miidiyaa hawaasummaa jechuudha. Miidiyaa hawaasummaa fayyadamuudhaan pilaatfoormii miidiyaa hawaasummaa garagaraa fayyadamuudhaan oomisha kee yookaan biraandii ta'e asxaa ta'e beeksistee namoota biraan karaa ittiin gahattu jechuudha. Sigaltee inni kun maal fa'a if keessa qabata? Facebook, TikTok, YouTube wantoota kana if keessatti hammataa jechuudha. Email marketingiitu jira. Hedduu namni keenya hin beekne damee gabayaa dijitaalawaa irraa takka kunis amma gabayaa qilleensa irraa hajannee kanarraa takka. Email marketingiin imeelii istaandaardii taate yookaan imeelii xiyyeeffannoodhaan maamila keetiif ergitu. Akkana jechuun amma yeroo takka Gmail banattee yoo ilaalte odeeffannoodhaa fi wantoota haarawaa yoo barbaadde imeela keenya kana subscribe godhii siin jedha. So kanaaf amma imeela info@darara-consulting gizee subscribe goote karaa saniin wanti haaroon yoo jiraatte akkasi dhaqqabu si godhu jechuudha. Specific message namoota silaa waan kana ni fayyadaman je'ee yaaduuf xiyyeeffadhee isaaniif erguudhaan maamila kiyyasan karaan itti fiduu danda'u jechuudha. Yookaan karaan ittiin gurguruu fi danda'u irraa takkaa jechuudha email marketingiin. Affiliate marketingiitu jira kunis damee digital marketing irraa takka naa qabadhu. Affiliate marketing jechuun maal jechuu amma? Qaama biraa ka daldala keessa jiru waliin ta'uudhaan daldalaa fi bitataa walitti fiddee ati jidduu tana akka komishiinaatti fayyadamu jechuudha. Kunis affiliate marketingidha. Irra guddaa karaa Upworkiitiin wantoota namni dalagan jechuudha. So qaamni tokko oomisha qaba, qaamni tokko ammoo bitataadha. Qaama oomisha qabu sanii waliin ta'uudhaan bitataa sanii wajjin waliif fidee anaaf kaniin godhu maali komishiinaatu naa kan nama jechuudha. So komishiinaaniin wal jijjiiraa jechuudha. Isa kanaas affiliate marketingidha. Bal'inaan booda bal'isnee laallee kan waliin laallu ta'a jechuudha. Kamiin keessaa filadhee baradhee maastar godhee maallaqa irraa fidaa kan jiru immoo si qabdi. Hatti aantu influencer marketing namootan dhiibbaa gaggeessuu danda'an yookaan sagalee gurguddaa qaban gabayaa namootan dhiibbaa gaggeessuu danda'anii tokko. Akkana jechuun amma namootan miidiyaa irratti social miidiyaa irratti haa ta'u miidiyaa garagaraa irratti dhiibbaa gaggeessuu danda'an fayyadamuudhaan karaan ittiin oomisha kiyyaa fi asxaa kiyya gabayattiin dhiheessu jechuudha. Salphumatti jechuudha. So amma abaluu TikTok irratti nama hedduu isa dhageeffata, abaluu YouTube irratti nama hedduu isa hordofa. Isa san fayyadamuudhaan karaan ittiin oomisha kiyya gabayaa irratti namatti agarsiisu jechuudha. Bifa salphaa ta'een kastamara yookaan maamila san ittiin fiduu danda'u jechuudha. Kunis takka irraa naa qabadhu mobile marketingiitu jira. Amma inni kun gabayaa mijjeessu jechuudha. Maal fayyadamuudhaan? Silkii ta'e fayyadamuudhaan haala gabayaa mijataa ta'e uumuu. Maaliif keessa qabata kun amma websaayitii, appilikeeshinii, siigaltee, location yookaan kallattiilee garagaraa kan oomishni kee yookaan tajaajilli kee irratti argamu san agarsiisuudhaaf fayyadamuudhaan jechuudha. Inni itti aansee jiru kabiraa video marketing gabayaa viidiyoodhaanii jechuudha. Akkana jechuun viidiyoo wahii takka uumtee yookaan tolchitee kanneen qabiyyee wanta silaa gurguruu feetuu sanii wal qabatu organic kan ta'e jechuudha. Isiisan gadhiisuu danda'u jechuudha. Maal godhuudhaaf? Oomisha keetii fi asxaa ta'e biraandii keetti beeksisuudhaaf. Wanta akka YouTube fayyadamuudhaan, wantoota akka TikTok fayyadamuudhaan, waan garagaraa fayyadamuudhaan kan godhuu dandeessu jechuudha. Inni biraa ammallee search engine optimization jennee inni kuni maalii wal qabata? Websaayitii mijataa tokko fakkeenyaaf haala tokko mijeessuu kan qabiyyee wahii namni irratti barreessee barbaadee argachuu danda'u. Siigaltee khayatay Google irratti yookaan waan wahii irratti waan takka barreessita waan barreessisaniif relevant waan isaa wajjin wal qunnamu argachuudhaaf karaa ittiin daleedu. Asirratti fakkeenyaaf amma jecha keyword yookaan qulfii ta'e barreessuudhaan waan tokko kan qulqullinaa fi qabiyyee ati feetu qabu san ittiin argachuu dandeessu jechuudha. Asirra fakkeenyaaf maal faatu jira amma Ethiopian Airlines in agentii isaati ajennu ammaati siigaltee Darara Travel Agency jeetiin search godha jechuudha. Isa saniitu naa dhufa siigaltee inni kuni karaa kanaan
hojjechuu danda'u jechuudha. Ammas search engine optimization inni kun xiqqoo complex dha nama dhiba bal'inaan ammoo gizeera dhufne ilaalla. Wantoota kana matannaa qabadhu ammaaf. Pay per click hajaamuutu jira yookaan advertising beeksisarraa hojjechuu jechuudha. Akkana jechuun namni tokko gaafa waa barreessee search godhu haa ta'u takka ammoo viidiyoo YouTube ta garagaraa gizee ilaaltu RC yookaan beeksisa sakandii 30 ka duubaan dhufu tokkotu jira. Yookaan barruu wahii ta namni barreesse hoggaa dubbistu barruu san gubbarratti suuraadhaan kan taa'u RC wahiitu jira jechuudha. Karaa kanaan hojjechuu jechuudha. Pay per click jechuudha. Kilikii sanirratti kan si kafalamu ta'u jechuudha. Arraaf hanaan isinii qabadee dhufe. Baayinaansii fi maarreen kunoo eessa keessa jiran as keessaa. Kanneen keessaa atoo maal faadha hojjechuu barbaadda. Bal'inaan kutaatti aanutti kan itti fufnu ta'a. Arraaf qophiin qabadee isinii dhiyaadde kana fakkaatti. Duuba kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota kiyyaa. Kanneen subscribe fi like hin godhin akka subscribe fi like gootan kanneen hanga ammaa gootan ammoo hedduu galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Yaadni keessan ammoo hedduu barbaachisaa waan ta'eef komentii jalatti yaadallee akkanaa kannitaniin barbaada. Hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagayni rabbii isiniif haa ta'u. Peace.